Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguba uummataa nageenya kabajaa bakkuma jirtanitti sinaa ga'u jedha. Sadaasa 11/2025 oduu guyyaa irraatiif qindeeffannee kan isin biraan geenyu ta'aatii jalqaba irratti hangafoota oduu. Koreen godina Arsiitti rakkoo mudatee ture akka qulqulleeffatuuf hundaa'e gabaasisaa ifoomse. Itoophiyaan yaa'ii jijjiirama haala qilleensaa 32ffaa akka keessummeessitu filatamte. Tiraamp Ameerikaan milkaa'ina Sooriyaaf waan dandeessu mara ni taasistii jedhan. Dubartiin Chaayinaa biiliyoonii paawundii biliyoona 5 baasu saamuun Londanitti badda hidhaan itti muramuufi. OFM dambalii gunguba uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu hangadaa walaabuutii amma oduu bal'inaan. Koreen godina Arsiitti rakkoo mudatee ture akka qulqulleeffatuuf hundaa'e gabaasisaa ifoomse. Koreen rakkoo godina Arsiitti mudatee ture akka qulqulleeffatuuf hundaa'e gabaasisaa jalqabaa ifoomseera. Dabalatasaa kattaan isiniif dhiyeessina. Koreen rakkoo godina Arsiitti mudatee ture akka qulqulleeffatuuf hundaa'e gabaasisaa jalqabaa ifoomseera. Yaa'iin dhaabbilee amantaalee Itoophiyaa koree qaamolee qooda fudhattootaa irraa walitti bobba'e hundeessuun rakkoo godina Arsii aanaalee Guna martii sirkaa fi olonqoo waabitti mudate akka qulqulleessuuf bobbaasuun eerameera. Koricha aanaalee godinichaa 4 deemuun dhimmicha guyyoota 5 erga qulqulleeffateen booda karaa walitti qabaa fi itti aanaa walitti qabaa gabaasisaa jalqabaa ifoomseera. Haaluma kanaan aanaalee kanneenitti namoonni ajjeefamuu, ukkaanfamuu fi qabeenyi barbadaa'uu hawaasa naannichaa fi qaamolee miidhaan irra ga'e irraa odeeffannoo argachuu ibse. Namoonni ajjeefamanii fi lammiilee miidhaan qaamaa irra ga'ee fi qabeenyi jala barbadaa'e hordoftootaa fi tajaajiltoota amantaa tokko akka hin taane gabaasisaatiin eereera. Naannawichatti amantaa fi sabaan osoo hin qoodin ajjechaa fi haliilaan raawwatamus ibse. Qaamolee yakka kana raawwatanis maqaa garagaraan kan of waamanii fi humni nageenya mootummaa naannawa rakkoo mudateetti wayita socho'u naannawa sana ariitiin gadhiisuun bosona keessa kan dhokatan ta'uu hawaasa naannawarraa hubachuu akka danda'ame korichi kaaseera. Walitti qabaan korichaa Malaayik Salaam Daawit Yaared rakkinichi qaama tokko irratti kan xiyyeeffate akka hin taane ibsaniiru. Walitti qabaa itti aanaan korichaa Hajji Abdulkariim Huseen gama isaanii rakkinicha amantaa yookaan ammoo saba kan bu'uureffate akka hin taane hubachiisaniiru. Korichi lammiilee naannawichaaf eegumsa gahaan taasifamuu akka qabu ibsuun yaa'iin dhaabbilee amantaalee Itoophiyaa ibseera. Itoophiyaan yaa'ii jijjiirama haala qilleensaa 32ffaa akka keessummeessitu filatamte. Itoophiyaan bara 2027 yaa'ii jijjiirama haala qilleensaa addunyaa akka keessummeessitu pirezidaantii yaa'ichaa kibxatarraa miidiyaa Rooyitersiif mirkaneessanii. Utuu isaa akka ta'an isiniif dhiyeessina. Itoophiyaan bara 2027 yaa'ii jijjiirama haala qilleensaa addunyaa akka keessummeessitu pirezidaantii yaa'ichaa kibxatarraa miidiyaa Rooyitersiif mirkaneessanii. Filannoon keessummeessituu yaa'ii jijjiirama haala qilleensaa 31ffaa bara dhufu gaggeeffamuuf ammallee waliigaltee xumuraa irra hin gahamne. Haa ta'u malee yaa'ii bara 2026 kanaaf biyyoonni akka Awustiraaliyaa fi Tarkii saganticha qopheessuuf wal dorgomaa jiru. Awustiraaliyaan yoo carraa kana argattee Odola Paasifiik waliin ta'uun yaa'icha akka qopheessitu beeksifte. Kunis bakkeewwan jijjiirama qilleensaaf addunyaa irratti baay'ee saaxilamoo ta'an keessaa tokko jedhamuun addatti ilaalamaa jiru. Biyyoonni hirmaattota konferansii bara kana gaggeeffamaa jiru. Konferansiin bara 2027 magaalaa guddoo Itoophiyaa Finfinneetti akka gaggeeffamuuf guyyaa jalqabaa yaa'iin jijjiirama haala qilleensaa 30ffaa ta'u jalqabee wiixata kaleessaa waliigaluu isaanii pirezidaantii yaa'ichaa Andarree Koriyoo Laagoo ibsaniiru. Dabalataanis filannoon kun ammallee sirna ittiin raggaasifamu qabaachuu ibsuun kunis kibxatarraa ni raawwatama jedhamee eegama. Jilli biyya indastiriin guddatte irraa hirmaate tokko maaliif rakkoon akka uumamu tilmaamuun akka hin danda'amne Rooyitersiif himaniiru. Itoophiyaa fi Naayijeeriyaan sagantaa bara 2027 qopheessuuf baatii fulbaanaa irraa jalqabuun wal dorgomaa turanillee Itoophiyaan kaadhimamtuu konferansichaa akka taatuuf manni maree biyyoota Afrikaa sagalee guutuun murteessuu isaanii maddeen Rooyitersiif himaniiru. Walga'iin jijjiirama qilleensa haala qilleensaa kun addunyaa biyyoota garaagaraa irraa naanna'ee kan gaggeeffamu yoo ta'u konferansiin bara kana magaalaa Amaazoon Beelem keessatti gaggeeffamaa jira. Filannoon keessummeessitoota bara dhufu garee Awurooppaa dhiyaa fi kanneen biroo keessatti yootaaf gaggeeffamaa kan ture yoo ta'u Turkiyyeenii fi Awustiraaliyaan keessummeessituu sagantichaa ta'uuf tattaaffii cimaa taasisaa jiru. Koriyoo Laagoon akka himanitti biyyoonni garee Awurooppaa dhiyaa keessa jiran dafanii akka murteessan wiixata kaleessaa dhaamaniiru. Yoo dafanii murteessuu baatan ammoo konferansiin kun biyya teessoo dhaabbata qilleensaa gamtaa mootummootaa taate Jarman magaalaa Boonitti akka gaggeeffamu ibsanii. Tiraamp Ameerikaan milkaa'ina Sooriyaaf waan dandeessu mara ni taasistii jedhan. Ameerikaan milkaa'ina Sooriyaaf waan dandeessu hundumaa akka taasiftu pirezidaantii Doonaald Tiraamp ibsanii. Dabalatasaa akka ta'an isiniif dhiyeessina. Ameerikaan milkaa'ina Sooriyaaf waan dandeessu hundumaa akka taasiftu pirezidaantii Doonaald Tiraamp ibsaniiru. Marii gita isaanii Sooriyaa Ahmad Al-Shaaraa wajjin Waayit Haawusitti cufaatti taasisan booda Shaaraan gaggeessaa jabaadha kan jedhan Tiraamp Sooriyaa gara hojiitti deebisuun barbaachisaa ta'uu kaasaniiru.
bakka rakkisaa irraa dhufe nama jabaadha namatti tola pirezidaanticha wajjin nan hojjedha jechuun Tiraamp guyyaa kaleessaa ibsaniiru. Daawwannaa Shaaraan Waayit Haawus taasisan kun erga Sooriyaan of dandeessee waggaa 80 keessatti isa jalqabaa ta'uun himameera. Ajajaan garee shororkeessaa ajjechaaf adamsamaa turan Waayit Haawusitti simannaan ho'aan taasifamuufis dhagaamee hin beeku. Ameerikaan qophii Sooriyaa irraa bara bulchiinsa Asad keessa guyyoota 180ffaaf kaasuu isii kan beeksiste. Shaaraan ammoo gama isaaniin garee ISIS dhabamsiisuuf qindoomina Daa'ish keessatti hirmaannaa cimaa taasisuuf waadaa galaniiru. Hariiroo Israa'el wajjin qaban fooyyessuuf hojjechuunis galma Doonaald Tiraamp keessaa kanneen ijoodha. Diinagdee biyya waraanaa waliin waggoota 13 laamshofte bayyanachiisuuf waadaan galame kun dippiloomaasii idil addunyaa keessatti boqonnaa gaarii ta'uu xiinxaltoonni gama tokkoon kaasu jechuun Anaadol BBC dabalatee miidiyaaleen kaan gabaasaniiru. Kaan ammoo waan Tiraamp itti bu'anii qajeelu jiraachuu ija shakkiin ilaalaa akka jiran tattaaffii dippiloomaasii isaan waggaa darbe Israa'elii fi Gaazaa akkasumas Raashiyaa fi Yukireenitti taasisan irraa ka'uun xiinxalli isaan ka'an ni agarsiisa. Dubartiin Chaayinaa Bitcoinii paawundii biliyoona 5 baasu saamuun Londanitti badde hidhaan itti muramuufi. Dubartiin Chaayinaa investorotaaf abbootii qabeenya biyyattii gowwoomsuun kiriptoo karansii paawundii biliyoona 5 baasu saamuun shakkamtee Londanitti badde torbee kana hidhaan itti muramuuf jedha. Dabalata isaa akka taanusiniif dhiyeessina. Dubartiin Chaayinaa investorotaa fi abbootii qabeenyaa biyyattii gowwoomsuun kiriptoo karansii paawundii biliyoona 5 baasu saamuun shakkamtee Londanitti badde torbee kana hidhaan itti muramuuf jedha. Dhaabbata dhuunfaa akka qabduu fi abbootii qabeenyaa Chaayinaa kiriptoo karansii invest akka godhan erga gootee booda maallaqa paawundii biliyoonaan lakkaa'amu saamuun London keessa dhokattee jiraachuu akka eegalte ibse poolisii UK. Gabaasni poolisii akka ibsutti lammiileen Chaayinaa 100,000 ol dhaabbata dubartii kanaatti invest godhaniiru. Saamicha kiriptoo karansii akka addunyaatti guddaadha jedhame kana raawwachuun kan shakkamte dubartiin Chaayinaa Qian Zimin London keessa mana qaalii kireeffattee osoo jiraataa jirtu bara darbe poolisiin to'annoo jala oolche. Poolisiin qabeenya saamteen manneen qaqqaalii fi qabeenya biraa London keessaa bituuf iyyaafataa akka turtes ibse. Namoonni dubartii kanaan saamaman tokko tokko akka himanitti isii murtiitti dhiyaachuu hordofee maallaqni isaanii saamame hangi tokko deebi'uu fi akka danda'u abdii qaban ibsaniiru. Dubartiin umriin isii waggaa 47 saamicha kiriptoo karansiin akka addunyaatti guddaadha jedhameen himatamte kun London keessa mana gatii qaalii ji'aan paawundii 17,000 kafaltee osoo jiraattu poolisiin to'annoo jala oolche. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasa keenya akka namoota hedduu bira ga'uuf peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qabanne kanneen turanii waan nu daawwattaniif galatooma.